Sumayyaan jechuudha. Sumayyaan Se'idoo viidiyoo sana isanni Gondar kibbaadhe. Gondar kibbaan jiraa jedhe. Isanni biyya isaanii gahee naannoo isaanii gahe sanuu darbee dhufeera garuu akkamitti akkan deebi'u hin beeku. Deebi'uun koos ani mirkaneeffataa miti. Yoo ilaalte viidiyoo kana ilaaltee adaraa kee jedhee kan inni hojjete sana ilaaltee Sumayyaan kan isaa hin laafne garaa isaa hin laafne kan isa hin barbaanne abbaa ijoollee kooti yoo dingata waan tokkollee ta'e jettee kan garaa isaa hin laafne Sumayyaa yoomuu garaan laaftu yoomuu hin deebituuf kun isa dhumaati jechuudha Se'idoodhaaf barbaachi inni kun iddoo sana ga'uunsaa kun isa dhumaati. Mana namarra baadiyyaa mana namarra deemeen gaafachaa jira. Iddoo tokko mana citaa jechuudha roon seenu horii bichaatu jira. Iddoon tokko immoo bakka baay'ee garaa laafu manni baadiyyaa iyyuu. Mee amma kana hundumaa argite kana laaltee hidhee kadhateeranis Sumayyaan kana laaltee callistee ammas deebitee viidiyoo hojjetti deebitee re'aakshinii irratti hojjetti deebisti taanaan na'amana kana booda Sumayyaan humaa Se'idoodha iddoon qabdu garaan qabdu hin barbaaddu isaa jechuudha. Jireenya isaa faana hin barbaaddu. Ishee wajjin akka jiraatus isatti araaramus isa argachuus hin barbaaddu jechuudha. Se'idoon garuu ishee kana erga argee booda garaa kutachuu qaba. Kana achi eessa deemare qilee seenamoo gaannabiin deemare kana haala akkoo iddoo dhaquun qabu. Kana haala waan godhus hin qabu bara. Aarsaa kaffalee bara. Yoo waatees jedhee nama lubbuu tokkittii qabu qabsiisee nama achi dhaqe dabala. Qabdii kenni qabsiisanii mattaawqaa qabsiisanii waatti seenan hin jiru. Lubbuu isaa tokkittii kana qabsiiseetu dhaqe. Kanaa ol maal godhash? Nagaan hunduma keessanii baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u. Baga jiraatta magaarra keessanii sun hundumtuu jechuudha. Waa'een Se'idoo fa'aa waa'een Sumayyaa kuni baay'ee mataa nu nyaateera jettanii ana mataa na nyaate maa inni ree humaan na qorxomsee na nyaate. Maalan jiraadha kun caccabsee na nyaatee jiraarraan garaagarummaa qaba. Ji'a meeqa nyaatamne yee jara keenya caccabsee nu nyaatee jira jechuudha. Garuu amma dhumarra geera jenneetu haasofnee turre eeggadda. Baardaariin ga'uusaa gammannee ilil jennee bakka amma garaan laafti jennee achi gadi baatee achi asiin darbiin jette ayishii innoo didee bakka argan dhufe aarsaa kaffaluun qaba ijoollee kootii fi gatii kaffaluun qaba jedhee hamma sana deemee iddoo sana gahee ammas immoo ganaadha hin xumuramne iddoo sana gahee malee Se'idoon deebi'ee dhufaasaa nagaan deebi'ee dhufa ta'ee Sumayyaan hin dhaqxee fuutee hin argitiin ta'e iddoo sana waan isaan beeknu ammallee jechuudha. Qabdiima keessa jiran akkuma waraqaa eenyummaa keenya qabsiisnetti jirra jechuudha. Se'idoon akkuma lubbuusaa qabsiisetti jira jechuudha. Inni garuu maayidhee opshinii baay'ee kenneeraaf jara keenya. Opshin jechuun filannoo carraa baay'ee filannoo kenneeraaf. Ani isin qofaa argadhu malee ijoollee koof si qofaa argadhu malee waa'ee amantaallee rakkoon qabuudha ammas argitanii amantaallee yoo jijjiirame ani ijoollee ma argu malee yeroonsaa yeroo mirgaati waan ta'eef jedhe maal jedhe seetan kan hundumaa ishee garaa laaffeeffachuufidha. Akka isheen garaa laaftuuf dabalatamoo warri ishiillee waan inni jedhu kana yoo dhagaan akka garaa laafaniif jedheetu tokko lammata immoo dubartiin tokko erga warrarraa baate erga heerumtee ajaja warraa jalan jirtu jedhe ati kan kootii jedheen ati kan kootii waan ani jedhu dhaggeeffatta malee waa'ee warraa miti waa'ee amantaa irratti jechuudha. Dhugaadhaan kana nan deeggaran anamma fakkeenyaaf warra korraa baheera amatameera tayyuu hin qabu lakkooftanii biran geessanii warra korra argin bahee jechuudha. Anamma waggaa 46 waggaan koo kanaafuu ammaaree bara qabaaree mee kana boodaan duubatti deebi'ee warra koo dhaggeeffadha jaarsa kiyya dhaggeeffadha. Ani kan warra koorraa adda bahee yoomsee of danda'e ani kana booda iddoo barbaade dhaqee hojjedhee jiraachuu nan danda'a jedhee yeroon paaspoortii baafadhee biyya arabaa deeme kalas yeroo sana sanirraa baheera
yeroo sana of danda'eera waggaa 18 olidha itti gaafatamuu mataa kootii fudhadheera waan barbaade raawwachuu hin danda'a waan na baasu murteeffachuu hin danda'a. Ajaja warraa jala isin hundi keessanillee amma akkana beektuu kan isin hundi keessanuu itti gaafatamummaa keessan fudhattaniitti waggaa 18 olii ofiin of ajajjuu maatiin keessan isiniin ajaju. Kanaafuu ganaa duubatti deebitanii namni of hin danda'ee waraqaa eenyummaa gara paaspoortii intarnaashinaaliitti jijjiirame as deebi'ee ganaa marii warra haadha abbaa asiin bahi achiin bahi dhaggeeffata jechuun of hin dandeenye jechuudha. Ammoo hirkattummaa jala jira jechuudha. Waan hundumaa hirkattummaa yaadaa hirkattummaa maaliitiin jira jechuudha. Kun fudhatama hin qabu. Wudqii godheedha kuffiseera yaada kana jechuudha. Kanaaf Se'iidoon maayidhe ati erga maatii kee irraa baatee dubartiin heerumtee ijoollee godhattee ganaa marii warraatiin marii maatiitiin hin deemtu. Ati kan kootidha jedheen. Ati kan kootidha. Warra kee irra qaata baate amata mirata hin qabu Sumayyaa warra shirra argii baate. Dhugaasaa jedhe isheen kan Se'iidooti haadha manaa Se'iid waggaa meeqa safaanii jiraatte. Waan hundumaa jijjiirtee laayif istaayiliin ishii jijjiiramee jireenyi ishii ifiin loqonni ishii illee jijjiiramee amma deebitee warra itti galtee warri ganaa waggaa 10 dura isa darbe waggaa 10 dura isa jiraatte duubatti deebisanii rirriitanii gara jireenya isaa hin ta'u hin jedhan hin ta'u sirrii miti bara. Sumayyaa murteeffachuu qabdi. Isheen nama guddaadha nama hamma kana ga'udha. Kanaaf ganaa duubatti deebitee jireenya ishii warri ishii murteessaafi anaaf amma ganaa warri koo naa murteessu naa murteessani naan ta'u isaan kan yaadan kan biraa ani kan hin yaadu kan biraati. Isaan kan jedhan kan biraa ani kan hin jedhu kan biraa. Kanaafuu waliin simatu. Innaa Sumayyaan jechuudha inni kun isa dhumaati. Se'iidoo atis illee kanaa ol hin jiru. Karaas balaa inni faas kan jedhamu tokko jira. Kanaa olitti jechuudha. Isheen ishee kana ishee dhumaa kana dhuftee achi keessatti si fuutee biyya sana biyya ishii keessaa ganda ishii qabalee ishii keessaa dhuftee si fuutee meebii araarama meebii dhiisaa ijoollee faana wal agartanii waan tokko dubbattanii yoo as deebitas ta'es nagaadhaan gara ta'e akka as deebitu sin gootu taana Sumayyaan abada umurii ishii keessattuu sin barbaaddu. Umurii ishii keessattuu bakka si hin barbaaddu jechuudha. Kanaa olii duutee kaatee hin jiraattu ati. Ani kanan jedha hordoftootaas maal jettanisti? Ani kan galgala viidiyoo isaa ilaalee baay'ee tokko na azzansiise. Laman tsoomaa jedhe sanuun anaaf ramadaanni 2 ta'e tsoomiin anaaf 2 ta'e dhugumadha. Namni hamma kana joon jedhee karaatti darbee maalirra maatirratti darbee mootorirra maalitti darbee tsoomaa deemuuchuun hammam hin dadhaba namni nyaachaayyuu karaan akka namatti ulfaatu argitaniitu bishaan harkatti qabachaa karaa deemuun akka nama bulleessu hundaa isaaniif immoo karaa kana deemuun iyyuu haaraadha Se'idoofaatiif jechuudha. Namoota karaa akkas faffagoo baasiidhaan qixqixiidhaan mootoraan deemee hin beeknedha isaan jechuudha. Makiinaa isaanii shirri godhatanii suppermaarkeetti manaamne eessa kaafteeriyaa deemanii bashannanaa turanii. Amma kun garuu isaa baay'ee ulfaata inni maayidhe mandara kana dhaquufutu motorri jiraate jedha. Kana jechuun hammam akka keessi isaa dadhabe agarsiisaa jechuudha. Baay'ee tokko dadhabe. Uummanni keenya baadiyyaallee itti baraniiru. Sa'aatii 3-4 miilaan deemanii gabaa dhaqatu mal kun isaaniif deelii hojii isaanii waan ta'eef haqna nama ispoortii hojjetu jechuudha uummanni keenya. Nama ispoortii hojjetu hin dadhaban. Warra kanaaf nuuf garuu baay'ee dadhabsiisaadha. Irraanfannee ittiillee hin beeknu. Kanaaf nama mandara kana dhaquuf walirraa faffagoodhatu motorru jiraateedha amma kana dadhabaa irra jiru. Innaa ramadaanadhas yeroonsa yeroo tsoomii kana keessa dhiifama namaa gochuun hin jiru garuu qoy ani akka kootti gaaffii hin gaafadhu. Dhiifama namaa gochuun hin danda'amu jechuun ramadaana tsoomaa jirtaa waa'ee lubbuu kee tsoomaa jirtaa. Waa'ee lubbuuti mitiire jira. Innaa yeroo kana keessa kan dhiifama hin gooneef Sumayyaan yeroo kam dhiifama gootiif? Main point. Yeroo kana keessa kan isaa hin dhiisne yeroo kami kan isheen isaa dhiistu?
anyways waaqni nagaadhaan isaa deebisu waaqayyo nagaa isaa godhu akkuma inni sodaate akkuma inni yaadda'u hin ta'in akka namni sodaatus akka namni yaadda'us hin ta'in akka namni irratti dubbatus hin ta'in akka namni akkas taata jedhus irratti hin ta'in maalumaafuu ishees argu ishees dhabu nagaa isaatiin akka nagaa beetti nagaadhaan akka deebi'ee galu bichaa du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi dhugumadha. Nama yoo dhaban deebi'anii nama hin argatanii nama wallolee iddoo barbaade jiraachuu danda'a jireenya mataa isaayyuu jiraachuu danda'a namni tokko garuu waa ta'e jennaan du'aan dhabameenna kalaas dhabame hin jiru torban tokko booda immoo hin irraanfatama kana sodaan keenya isiniin jedha ijoollee keenya.